Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha. Obboleettiin keessanii nan jira. Hafeen jira isin hafaa jiraadha isiniin jedha. Baga nagaa taatanii. Viidiyoo kana laayikii godhaa yoo isinitti tole isiniin jedha. Sheerillee godhaa isiniin jedha. Warri haaraa dhuftan maamila koo taa'e. Ijoollee keenya rabbi isin haa eegu, rabbi nu haa eegu. Namti manaa nu baase nu haa eegu isiniin jedha. Kaleessa halkan Oktoobarii afuritti kan irra eegamu jechaadha. Gara aamusii kanatti kamisatti kan bari'u jechaadha. Magaalaa kana keessaa akkatti rukutan ijoollee baay'een keessan akka dhageessan niin beeka. Isa jalqaba gaafa duraa asitti rukutan san caalachaadha. Viidiyoo kun na bukkeetti argitan kana argitu isa jechaadha. Baay'ee humna kan qabuu fi lafa dhaabbannuu fi lafa dhaqnu kan wallaallee socho'insa isaarraan kan ka'e jechaadha. Rukutaa isaan rukutan. Nagaan bu'eeraa jenna guyyaa guyyaa yeroo laallu guyyaa nagaa fakkaata. Garuu guyyaa immoo gara baadiyyaa gara tokko bakka jaraa dhaqu jedhanii jara sanan beeku anoo achi deemanii rukutu jedhanii. Halkan immoo as dhufu namni erga rafuudhaaf irriibaaf gadi jedhe keessattuu nu immoo waan nama garramu guyyaa kanatti hojjechaa oolla isaaniyyummaan gadi taa'u hin jiru guyyaa hojjechaa oolla. Halkan immoo irrafna gaafa nuyi jenne halkan immoo kanaaf akkatti rafnu hin qabnu irratti hiisiisaa bulu. Biyya kana keessaa Waaqayyo nagaadhaan nu haa baasu. Innumti akkuma fedha isaatti, akkuma gaarummaa isaatti, akkuma haraara isaatti biyya kana keessaa nu haa baasu. Yaa obboloota kiyyaa amshirrirraa faminaan siniin jedha. Gizee afaanii fi funyaan nama geesse xiqqoo himaan seetan nama urgufti nama raafti baay'ee raafameen kalee galagala. Keessattuu anarraa osoo hin taane ijoollee keenya achi jirtu naannoo sana jiran maaloo yaa rabbii biddaan hin gubin ijoollee keenya. Edhee keessi koo baay'ee na boo'e baay'ee niphadhee ture jechaadha. Sababiin isaa ani magaalaan kun hundi waan bulu natti fakkaanne beektu. Yeroo akkasittiin halkan akkasittiin dhukaasan jechaadha nurratti gadda darbatan. Magaalaan tuni waan bultu natti fakkaanne nurratti gadda darbatu moo maalidhaan jedheenanii antiya tanatti fiigee tanaani lakkiin nurratti miti jetti jechaadha. Maalidhaa maaf ammoo maaltu afeeru hin jedhu kaleessa nam tokko ajjeesanii jetti neetiin tiyatuni. Galgala jechaadha isa halkanii sana garuu immoo hin dhufnaa deemaa jedhanii amma siyaatii kana boodarree hin rafin hin baannantaa hin dhufna jedhanii naan jette hin rafne ciqucuu irra dheetu manishuma wajjin hin ta'a jechaadha. Kanaaf obboloota kiyya lolli biyya kanaa waan dhaabatuu miti waan qabbanaa'uu miti garumatti ilaallu isaatu wallaalle. Odoo waanumti barbaadee hafu BBC jedhamtu sana BBC aan Oromoo aan Itoophiyaa keenya Oromoodhumaan gabaasti maarree. Innaa BBC sana gubbaarratti maal jedhanii suura kaasanii warrataniiti. Itoophiyaa Beeruutii akkasitti halkanii rukutamaa turtee suurri ishii kinoo kana jedhanii suura isaa kaasan haara jedhanii suura kaasanii mee mana hin jedhu. Aara suuratu sinni beesinoo aara suuraa nuyi Islaan keessa jirru iyyuu iyyi isaatu kun hoggaasaan tokko sana akkatti namsee nutti rakkisa. Isin warri BBC kun waan suurati sagalee taatani uummata keenya ijoollee keenya as keessaa ba'an jedhanii dhugaa rabboo sagalee ta'an maali? Maaliif hin barbaachifne? Maaliif sagalee ta'uun hin barbaachifne? Ana kana beekan na dhibe sagalee uummata ijoolleen keenya as keessaa baatudha. Abaluutu abaluu ajjeesee abaluutu sana godhee abaluu kana waa'ee abaluu nuun gashu. Abaluu akka walitti bukeeffatetti walitti haa tolfatu. Nuun gashu nuun ilaallatu. Ijoollee keenya wanti ilaallatu gara biyya ishii galuudha bakka. Hin ta'u haalli nageenyaa hin ta'u taanaan gara biyyaa galuu. Xiyyaarri maaliif cufama? Maaliif sagalee BBC'n kun sagalee uummataati. Uummataaf kan sagalee ta'udha. Garuu immoo uummata ijoollee keenya as keessa jirtu kana sagalee ta'urraa maaliif duubatti deebi'e? Maaf qusate? Eenyu gadi lubbuun lubbuudha. Lubbuudhuma baanna nuyis. Ijoolleen fakkeenya biyyoota garaagaraa keessa jiran kana sagalee ta'a jettanii yeroo dubbattan hin argan hin dhagaachaa. Garuu ijoollee Beeruutiin keessa jirtu kanaa maal sagalee ta'aa fi yoo sagalee taatan maal qaba? Keessaa baani uummata kanaaf furmaanni haa dhufu yoo jettan
haala galmee sana irratti waan akkasii bichaa isayyuu hin baasin dubbate jedhame ijoollee nama tokko galmaa jiru. Warri haftanillee akkasuma isinillee galmaa isiniin jedha waan carraa hin beekamu waan ta'eef. Akkasii isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa haalli jiru haala ulfaataadha. Waan ammanaan tasgabbaa'u miti isaanuma keessatti garuu jabaannee obsina malee obsuurraan kan hafe lafuma jirtanitti dhugaa rabbiiti namni sagalee nuu ta'ee faayidaa takka nuuf hin qabu. Waaqayyoon kadhadhaa. Akkuma amantii keessanitti Islaama, Kiristaana, waaqeffata hundumti keessan akka amantii keessanitti yeroo kanatti yeroo jilbeeffatanii gara isaatti oliyyan yeroo fuula isaa barbaaddatani malee yeroo namni sagalee nu haa ta'u karaa namaa nu haa dhaqqabu jennuu miti. Namni takkayyuu akka nu dhaqqabaa hin jirre furmaata karaa namaatiin akka hin arganne isiniif haa galu. Amma si'aatii kana ga'uun fedha Waaqayyooti. Isatu harka nurra qabe jechaadha. Kanaaf yaa obboloota kiyyaa obboloonni biyyoota garaagaraa jirtan obboloonni keessan waa ifa turraa cufame kaan bakkee wajjiniin deemu fakkeenyaaf hin dhufnee rukunna yeroo jedhan kana jara wajjiniin ba'u jechaadha. Jarittiin immoo ittiin himtullee beektu kottaa yeroo ammaa kana hin baanatteetuma jettee baafti akka isaan illee hiriyoota isaaniitiin gadi ba'uufan jira deemuufan jira akka isaan hin jenne jechaadha. Kanaaf waan akkasiiti isiniin jedha irraafaminaayii adaraa lafuma jirtanitti isinillee kadhadhaa fi malee obboleettiin kiyya dhabamtee obboleessi maalan godhaa ittanii hin dhiphatina wanti godhan hin jiru waan ta'eef jara wajjin yoo ba'an waa ifaa hin kennaniif kaan bakka hoteela jiru hoteela kireeffatanii kaan isaanii immoo bakkeefaa wajjin hin jiru jechaadha. Bakkeefaa kan bulan ijoolleen keenya jara kana wajjiniin mee kanuma isaanuma kana maaliif hin laalanii too warri hin baasis mee ijoollee kana maaliifiin gar tokkotti furmaanni ittiin kennamne hojjetattee of jijjiiruuf maatii jijjiiruuf biyyaa baate malee ibiddaan gubachuudhaaf miti. Sanas ta'e kanas ta'e jalaa warri baqatan maaliif furmaanni tokko hin laattamneef ijoollee kana jalaa maaliif namni qabu dhabame koottaa nu dubbisaa namni jedhamu maa dhabame bilbila jalaa kaaftanii too rakkoo ijoollee kana namni hubatumaaf dhabame. Ijoolleen rakkina keessa jiru. Bootaa rakkoo keessa jiru. Walii gadi jara wajjin fiigaa jiru. Halkan hirriiban qaban, guyyaa hirriiban qaban. Ijoolleen kun jechaadha. Lubbuu isaaniitiif siifachi fiigaa jiru. Eessa jirti ijoolleen kun jedhee eenyutu barbaadaa jira. Waan gaaffii natti ta'e jechaadha inni kun. Kanaaf adaraa keessan jabaadha obboloota kiyyaa jirra. Boruuttis akka jiraannu abdii qabna. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbiin ni kaleessa galgala amma somaa miti isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma lafa jirtanitti jabaadha isiniin jechuu barbaada. Yeroo gaarii turtii gaarii Waaqayyo sinaa tiksu sinaa eegu. Baay baay.